argama Ruusiyaa isa addunyaa ajaa'ibsiisee fi saayintistoota baay'eetti gaafii hedduu uume. Bolla fageenya kiiloomeetira 12 gadi fageessanii erga qootaniin booda waan arganii fi dhagayan amanuu hin dandeenye ture. Dhuguma akka saayintistoonni jedhan argamni kun azaabni jiraachuu isaa mirkaneeffachuuf ragaa ta'uu danda'a laata? Har'a bal'inaan kan ilaallu ta'a. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Warroonni maatii Akkoo taatan viidiyochi akka isin ajaa'ibsiisu shakkii waan hin qabneef laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuun fi iddoo bilbilaa irratti cuqqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisuun fi dinqisiisuun haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaa guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii Akkootti dabalama isin jecha ceesisa boodaa akka wal agarru ta'aa turtii keessan na wajjin godha. Bolli viidiyoo irratti argitan kun bolla namtolchee gadi fageenyaan akka addunyaatti sadarkaa argatedha. Biyya Ruusiyaa iddoo Koolaa Peensulaa jedhamutti gamtaa Sooviyetiin qorannoo saayintiitiif jechuun bolla gadi fageenyaanis ta'e bal'inaan akka addunyaatti dorgomaa hin argatin qotuu eegalu. Piroojeektiin qonnaa kun hanga danda'ameen gara handhuura lafaatti dhiyaachuuf kan jalqabame ture. Qonni kun kan eegalame bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Maashina qotiinsa ammayyaa akka addunyaatti jira jedhameen yoo ta'u, hanga ammaatti bolli namtolcheen gadi fageenyaan bolla kanatti dhiyaatu hin argamne. Piroojeektichi eegalamee waggoota 10 keessatti meetira 12,262 yookiin ammoo kiiloomeetira 12 gara keessaatti qotuun danda'amee ture. Bara 2008 akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo gadi fageenya bollaa kana gara meetira 12,289tti ol guddisuun danda'amee ture. Jalqaba irratti kaayyoon saayintistoota kanneenii bolla gadi fageenyi isaa meetira 15,000 yookiin ammoo kiiloomeetira 15tti tilmaamu qotuu ture. Ammatti gadi fageenyi bolla kanaa kiiloomeetira 13 gahus kiiloomeetira 2 hafan garuu qotuun hin danda'amne. Sababni isaas ho'i bolla kana keessaa bahu humnaa ol ture. Kanaanis saayintistoonni adeemsa jalqaban dhaabuuf dirqaman. Piroojeektii kana irrattis argama saayintistoonni kun argatan keessaa tokko kirkirri lafaa akkamittii fi eessaa akka ka'udha. Kunis tamsaasni kirkira lafaa kan uumamu gulantaa ce'umsa dhagaa gurraacha keessatti argamuun akka ta'e mirkaneeffachuu danda'aniiru. Kanas beekuu kan danda'an piroojeekticha kiiloomeetira 7 erga gahanii booda ture. Egaa saayintistoonni meetira 13,000 bira erga gahanii booda ho'a ulfaataa dhufe dandamachuu waan dadhabaniif piroojeekticha dhaabuudhaaf dirqaman. Ho'i hamaan kunis digirii seentigireedii 1,100tti kan safaramu ture. Saayintistoonni hojii dhaabuudhaaf dirqaman abdii kutanii osoo jiran ture. Akka tasaa sagaleen hin beekamne tokko bolla kana keessa akka bayaa jiru kan hubatan. Jarris fedhii sagaleen kun kan maalii akka ta'e beekuuf qaban irraa kan ka'e maayikiroofoonii sagalee waraabu kan ho'a kana dandamachuu danda'u qopheessuun gara qilee waggoota 10 qotaa turanitti gadi darban. As biratti ture wanti nama rifachiisu kan uumame. Sagaleen bolla kana keessaa bayaa tures kana fakkaata. Tilmaama saayintistootaatiin sagaleen kun sagalee lubbu qabeeyyii azaaba keessatti gubataa jiraniiti jedhu. Sagalee kanas waraabuun kan danda'ame sekoondoota 17 qofaaf yoo ta'u, saniin booda garuu maayikiroofoonichi ho'a dandamachuu waan dadhabeef baquudhaan dalagaa dhaabe. Yeroo ammaa kana ajaja mootummaa Ruusiyaatiin piroojeektichi guutumaan guututti akka dhaabbatu kan taasifame yoo ta'u, iddoon sunis haaxiramee akkaan eegama. Naannoo kanatti socho'uunis ta'e wantoota biroo raawwachuun dhorkaadha. Piroojeektiin kun irra deebiidhaan qorannoof banamee waan bolla kana keessa jiru akka dhageenyu abdachaa qophii koo hadhaa asirratti goolabe. Isinoo mee waan sagalee addunyaa ajaa'ibsiisee kana maal yaaddu? Yaada keessan koomentii irra naaf kaayaa. Akkuma yeroo hunda jennu addunyaa kanarra wanti nuti hin dhagayin malee wanti hin tahin hin jiru.
هيك بجمتو تداوت تأكو انترتيمنت قبي كوارف سنيف إنديسي كان رتقول به وروني تشالالي كان في حارة قبي لنا جاي سيسوني في دينك سيسون هالا ويتاو الدنيا رتندا ويجويان أكاسن أكابن أكو انترتيمنت سبسكرايب جوجو هندقتنا اسنين جيتشا هذا ما تيك قبيتك إنديسي كان اسم برانجهي أني أيانتو أبديتي يرو الفكات تيك قبي بروتين كول أجرو تأهنج ستين جان نفترا